Kutaa irraa kanaanis waa'ee itti fayyadama jecha bii jettuuti ilaaluuf deemna. Jechi bii jettu kun akkuma jechoota biraa jecha haasawaa keenya kan guyyaa guyyaatti goonu keessaa itti fayyadamu keessaa isa tokko jechuudha. So jecha kana yookiin immoo wordii tana jechuudha. Fakkeenya adda addaatiin wajjin walitti finnee kan ilaallu ta'a. Faayidaan nuti fakkeenya adda addaa wajjin ilaaluudha maali yoo jenne, yeroo haasawni tokko kan nuti haasawuu qabnu jecha kana wajji kan walitti dhufu yoo dhufe salphatti osoo itti rakkanne akka haasofnu nu dandeessisuu jechuudha. So mee itti seenuudhaan haa ilaallu tokko tokkoon. Fakkeenya inni jalqaba irratti ilaallu isa kanaa jechuudha. Namni tokko nama tokkoon gammadii jechuu yoo barbaade, nama gadde tokko ilaale gammadii jechuu yoo barbaade akkam jedhaa kan jedhudha. Biitti fayyadamne happy kan jedhu walitti fiduu jechuudha. Be happy. Be happy nama tokko kan gadduun jechuudha. Be happy yoo jennu gammadi jechuudha. Hin gaddin jechuudha hiikaan isaa bira. Beekaa ta'ii yookiin immoo gamna ta'ii jechuu yoo barbaadde nama tokkoon, nama gowwaa tokko ilaalte yookiin nama hin beekne ilaalte beekaa ta'ii jechuu yoo barbaaddu akkamiin jetta? Be smart. Be smart jennaa jechuudha. Nagaya taataa jedha kun immoo nama rakkoo keessa jiru yookiin immoo haala nagayaa keessa hin jirre ilaalte nagaya taataa yaadinii jechuu yoo barbaaddu akkamitti jetta? You will be okay. Willidha tuni shortii taate maleedha. So you'll be okay. Dafne yeroo jennu you'll be okay. Kana jechuun yaadinii hin dabartii yookiin nagaa taata jechuudha gabaabumatti. Akka namichi sanii yaaddofne yookiin hin dhiphanne godhuudhaaf you'll be okay. Kan inni dabartii yaadin okay jechuudha jechuudha. Asitti immoo nama aaree wayii agarree akkan aarre gorsuu barbaannu hin aarin jenne akkamiin jennaani biitti fayyadamne jechuudha. Don't be angry jennaan. Don't be angry. Hin aarin. Yookiin immoo don't be upset ni jedhama jechuudha. Angry ni jenna. Angry jedhama. So yookiin immoo upset jenna. So lachuutu hiikaan isaa tokko don't be upset yoo jedhee fi don't be angry jedhee jechuudha. Asirratti nama ta'ii jedha. Nama ta'ii yookiin immoo yeroo tokko tokko nama laaffatu yookiin nama hojjenne ilaaltee gorsuudhaaf nama ta'ii yookiin immoo aboo dhiira ta'ii jechuu yoo barbaaddu akkamitti jetta? Be a man. Be a man. Asirratti hiikaan isaa akka dhiiraa ta'ii jechuus ni ta'a yookiin immoo nama ta'ii jechuu dandeessa jechuudha. Akkaatuma haala si mudatu ilaalchisee hiikaan isaa jijjiiramaa deema jechuudha. So be a man jechuun nama ta'ii hojjedhu if jijjiirii jechuudhaaf kan jedhamuu fi nama tokko immoo kan akka dhiiraan taane amallisaa be a man maal taate be a man nama dhiira ta'e boo akkanan lallaafiin jechuu yeroo barbaannu jechuudha. Kun immoo jabaadhu jedha. Jabaadhu nama tokkoon jechuudhaaf tarii namni sun gadde ta'a yookiin immoo abdii kutate ta'a. So san namoota akkasii gorsuudhaaf akkamiin fayyadamna? Jabaadhu jenne be strong. Be strong jennaan jechuudha. Jabaadhu. Filannoo lamasii kanname kanamoo kamtu irra wayyaa ta'a? Isuma kana irra wayyaa ta'a kan jennu sanii jechuudha. Wayyaa ta'a jechuu barbaanne jechuun wanti tokko kanuma wayyaa ta'a irra wayyaadha jettee wanta ibsitu tokko jechuudha. It will be better jennaan. It will be better. Wayyaa ta'a. Achi jiraachuu qabaa jedha. Achi jiraachuu qaba jechuun akkam jechuudha. It must be there. Wanti tokko iddoo wayii keessee yoo iddoo sanii dhabdu
iddoo san jiraachuu qaba jettee yeroo ibsitu jechuudha. Akkanatti ibsita. It must be there. Achi fuudhamuun irra hin turre achi jiraachuu qaba jechuudha asirratti. Asirratti nama badaa wayii argitanii gaarii ta'e maaloo amala akkanaa dhiisii gaarii ta'e yoo gaarii taate irra sii wayii jettanii nama gorsuu barbaaddan tokko akkamitti gaarii ta'e jennaan. So be kind. Okay? Be kind gaarii ta'e yeroo takka immoo maatii ta'eetiif tola oolu yookiin gaarii itti oolu jechuu yeroo barbaaddu be kind to your parents. Be kind to your family. Maatii ta'eetiif tola oolu yookiin nama gaarii ta'e jechuu yeroo barbaadnu jechuudha. Asirratti immoo nama qoqqodaa agarree maaloo arjaa ta'e jechuu yeroo barbaaddu akkamii jettaa? Be generous. Be generous jennaan jechuudha. Obsi jechuu yoo barbaanne akkamii jenna? Be patient. Be patient. Amanamaa ta'ii nama kijibuun ta'inii jechuu yoo barbaaddu be honest. Be honest. Asirratti echiin hin dubbattu saayilentiidha. Orraa kaana jechuudha saniifu. Be honest. Amanamaa ta'ee jenna jechuudha. Kun immoo poolisoota ta'uu qabu jedha. Namoota wayii kan nama barbaadaa deeman haala isaan irraa yeroo hubannu jarri kun poolisoota ta'uu qabu jettee shakkita yoo ta'e they must be cops. They must be cops. Jarri kun poolisoota ta'uu qabu. Tanaaf akka nama waa barbaadu jettee waan shakkitu sun jechuudha. Inni kun immoo ta'uu yookiin immoo ta'uu dhiisuu jettee haasawaa akkasii yeroo haasoftu ta'uu yookiin ta'uu dhiisuu jettee haasawaa keessatti jechoota akkasii yeroo takka kan dhufu sana akkamii jenna? To be or not to be. Ta'uu yookiin immoo ta'uu dhabuu. Asirratti immoo sirrii ta'uu dandeessaa. Ani nama tokkoof yaada kiyya kenne namni sun yaada kiyya sirrii ta'uu mala jechuu barbaadu yookiin ati sirrii ta'uu dandeessaa naan jechuu barbaadde yookiin immoo barbaade akkamiin naan jedha? You could be right. Sirrii ta'uu dandeessaa yookiin immoo inni ati jettu kun sirrii ta'uu danda'a jechuudha hiikaan isaa jechuudha. Dur barsiisaa ture jechuu barbaade I used to be a teacher. I used to be a teacher. So asirratti isinis waan dur turtan bakka teacher jedhu kana buusuudhaan yookiin yoo duraan nagaadee yookiin immoo daldalaa turtan I used to be a trader. I used to be a businessman. I used to be cleaner. I used to be a babysitter jechoota maqaalee asii jijjiiraa deemuudha jechuudha. Himni kun akkuma jirutti ta'e jechuudha. Sun ulfaataa ta'aa jedha asirratti. Sun ulfaataa ta'aa jechuun akkamii? Asirratti nama hojii yeroo wal mari'attan yaada wayii kenniteef ilaa suni lakkii sun ulfaataa ta'aa jechuu yeroo barbaaddu that would be hard. Suni ni ulfaata. San hin dandeenyu jechuu yeroo barbaaddu jechuudha. Kun gaarii ta'uu hin danda'u jechuu barbaanne this can't be good. This can't be good. Kuni gaarii ta'uu hin danda'u. Maaloo taa'aa. Akka namni taa'u gaafachuu jirra jechuu kabajaadhaan. Please be seated. Please be seated. Okay. Yeroo dhiyootti nin deebi'aa jettee nama tokkoof ibsuu barbaadde akkamii jetta? I'll be back soon. I'll be back soon. Kana shorti ta'e jechuudha. I will be back soon ka jedhutu dafnee jechuudhaaf akkasii barraa'e jechuudha. I'll be back soon. I'll be back soon jennaa jechuudha. Asirratti immoo nama hojiirraa hin ari'ama jedhee sodaatu agarree lakkii hojiirraa hin ari'amtu jechuu yoo barbaanne you won't be fired. You
fired. Asirratti you will not be fired jechuudha. So hin ari'amtu jirran ari'amtu jechuudha jirra jechuudha. Gammachuu argachuuf carraaqii jettaan nam tokko. Yoo carraaqte malee gammachuun hin argamtu jechuu barbaaddu akkamiin jetta? Strive to be happy. Strive to be happy. So akkan irraanfanne kalaalu jirru waa'ee biiti jechuudha. Bii jedha asirratti sangareefu kalaalu. Haasawaa keenya kan guyyaa guyyaa keessatti akkamitti akka fayyadamaa jirru agartanii jirtanii miti. So irratti xiyyeeffadhaa jechuudha. So strive to be happy jedha asirratti. Gammachuu argachuuf carraaqii jechuudha. Inni itti aanu yeroo dhiyootti as ni dhufaa. Inni itti aanu yeroo dhiyootti ni dhufaa. Eenyu inni. So inni yeroo dhiyootti ni dhufa ka jedhu akkamittiin ibsa? He will be here. He'll be here soon jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu he'll be here soon. He'll be here soon. He'll be here soon. So dhiyootti as ni dhufaa jechuu jirra jechuudha. Asirrattis namni yoo yaada wayisii kanne yaadni sun gaarii ta'a jechuu barbaadde yookiin immoo sun gaarii ta'a jettee gabaabsitee yeroo jechuu barbaaddu that would be good. Asirratti would ka jedhuutu shortii ta'ee diin koftee asitti hafti akkuma isa kanaa jechuudha. Akka wiiliidha illee lameen koftee asitti haftu jechuudha. So that would be good ka jedhu gabaabsine that would be good. That would be good jennaa jechuudha. Kun qoosaa ta'uu qaba. Asirratti namni wayii waan ati hin amanne wayii sitti hime lakkii inni kun qoosaa ta'uu qaba malee dhugaa miti jettee yeroo dubbachuu barbaaddu you must be kidding. You must be kidding. Dafnee yeroo jennu you must be kidding. Qoosu jirta ta'a. Manguddootatti tola oolii jettee nama manguddoo aarsu yoo agartu akkamii jetta? Be kind to all the people. Be kind to all people. Be kind to all people. Yeroo muraasaaf callisi jettee nama tokko akka sirraa osoo yoo barbaadde be quiet for a moment. Be quiet for a moment. Okay. Mirkaneeffadhu jechuu barbaanne. Be sure. Be sure. Barumsi keenya kanarraa kan jecha be jettuu wal qabatu isa kana fakkaata. Asirratti wanni isinirraa eegamu barreeffama asirratti barraa'ee fi hiikaa isaa hundaa'u nootii qabachaa yoo deemtan yookiin immoo daftara keessan irratti barreeffachaa yoo deemtan irra jijjiirama bareedaa fidaa deemtu jechuudha. So kutaa itti aanuun hanga waliin deeminutti ammaaf nagaatti isin jechuu barbaada. Have a wonderful time.